gaggeessaa ta'e. Hojiin gaggeessaa yeroo baay'ee amalaa fi ilaalcha namootaa jijjiiruudha. Gaggeessaa ta'uun dura gaggeeffamuu qabda. Wanta gaggeessaan jedhe gaggeeffamtee arguu qabda. Kanaaf gaggeessaa ta'uuf namoota hamilee jajjabeessi. Hojii kees dinqisiifannaa namaaf qabdu agarsiisuun eegale. Namootni osoo hin ceephayin yookaan ceepha'uu hin eegalin ofii ceepha'ii dursiiti. Namoota kallattiin ajajuurra yaada kee dhiyeessii fi kan isaanii gaafadhu. Fooyya'insa namoonni agarsiisaniif badhaasi. Kabaja namoonni argachuu barbaadan kenniif. Namoonni dogoggora isaanii irraa akka baran godhi. Namoonni yaada kee akka fudhatan yoo barbaadde dursi yaada keetti akka gammadan taasisi. Gaafa kana taate, gaafa kana goote gaggeessaa ta'uun kee ni mirkanaa'a.